jireenya isaallee isaaf gaarii ta'anatti fakkaatu nama dafqa namaatiin jiraatu ammoo qabanii dafqa namaarraa fuudhuun kun aadaa keenyatti illee akka muslimummaatti illee kun wanna jiru wanta irra dalaguu qabanii wanta silaa sappoortii ta'uu qaban. An fakkeenyaaf yeroo hattuu baasu tokkummaa ni jira akka nama tokkootitti hamma danda'ameen ofii mumkinaanis qulqulluu ta'uu miti qulqulluu rabbi tokko jaa hamma danda'ameen waan danda'ameen dhugaa jirtu dubbannee waan jirtu baafnee haqni namaa galuudhaaf sappoortii godhaa si bira dhaabbadha jedhee yeroo baay'ee argaa jiraatan ta'e tokkummaa wajjin baay'ee miidiyaa isaa irratti yeroo baay'ee waan baay'ee wanta haasaa jirullee hin jira. Kanaaf amma wanta kitti aniluu yaachisiisuulee barbaadu akka inni xiqqoo inni jedhullee barbaadu yaadni irra jirta yaaduma sirrii ta'ee garuu namni kun Dubaay keessa akkuma badaan jiru bishaan jira. Akkuma hattuun jiru namni gaariin hiyyeessa qarqaarullee rakkataa lafa wal fuudhullee jira. Kanaaf wanti kun walitti qabatamee inkuluud ta'ee warroota biyya kana keessa jiran hunda arabsamaara. Tokko dhugaa xannachilee tokkichatti foon ajjeesaa itti Oromoon namni tokko lama balleesseef biyyi sun maqaa kaafamtee arrabsamaarti. Miidiyaa kanarratti wanti ka'aaru biyya biraa osoo hin ta'in biyya Dubaay kanaaf warroota as keessa jiru kana fakkeenyaaf nama tokko ol baastanii waan kana gochuu osoo hin taane waan kana godhuu osoo hin taane nama as keessa jiru nama gurra jira namni beekamtii qabu namni silaa waallee namarraa fuudhuu danda'u waallee namaa jedhee nama amansiisuu danda'u nama baay'eetu jira. Waan kana fakkeenyaaf an akka keewwatitti akka ramadaanititti nama hattuu dhugaan abbaa barbaade haa ta'u nama miidhee jiraate jara waliin fuula alfoo dhaabachuu wanta kana dhoogullee hin jiru fuula afoolleen dhaabadha jara wajjin garuu wanti kun ammoo gadi fageenyaan laalamuun nurra jiraata. Fakkeenyaaf kun gara laafuun hin jira nama miidiyaa irratti beekamu biyya kana keessa jiraate namni kamiyyuu haa balleessu nama balleessisan osoo hin laalin nama gaarii as keessa jiru nama gaarii as keessa jirutu jira. Namni rakkataa masgiida biyya ijaaree rakkataa qarqaaraa nama saniin fakkeenyaaf akka miseensaatitti miseensa godhatanii nama hattuu baasanettanii nama lama sadiin argaara iluu usmee fi maastarii amma bu'ee kana natti fakkaata. Wanti kana jechuun sirrii gootanii kara tokkoon sirrii gootan kara tokkoon sirrii hin goone jechuun koo ammoo namoota as keessa jiran silaa namoota waa xiqqoo miidiyaa irratti beekama jettu kana dubbistanii wanti kun gaariidha. Nama kanarra waan kana fuuchuu qaba. Akka fakkeenyaatti akka wal filtanii achi haasoftan asiillee nama filattanii nama kaatanii fakkeenyaaf nama tokko ol baasuun dura amma tokkummaan nama takka lama nama isin ergee qaamaanis silkiinillee ergee amma fakkeenyaaf Dr. Biiftuu osoo waan kana hin dubbatin dura naallee dawwalee osoo inni waan kana hin dubbatin akka nama biyya tokkotu jiruutti akka nama wal bira jiruutitti irraa furadhee ana Mubaarakiin taane Biiftuu faashinii taane irraa furadhee gaafannee waan silaa jedhamu jenneeni gara isaatti dabarsineerra wasiirraa waan baruu barree so waan kana osoo gootanii iluun faati jechuu barbaadeetti nama miidiyaa kanarra jiran kun fakkeenyaaf ansi hordofaa nama beektu nama gara laafoo namni gurdaan nama akkana siriyaanollee namni baay'een asirra jiru. Nama tokkicha lamaaf maqaa Dubaay ol kaastanii balleessoo osoo hin ta'in keessaa nama furattanii hattuun ba'uu qabdi of course ba'uu qabdi. Nama kan itti ergitanii osoo nama kanarraa yoo didame ammoo waan barbaadde gootanii isin waliin jirra isin duubaan hiriirra jechuudha. Kanaaf waan kana osoo akkas gootanii akkas deemtanii jechuu barbaada isin dheeressee waan akkana kana dhiifama. Yaada isaa irratti buleetti mee miyuutu irratti haluu gara laafoo rabbii keetii elaa waan ati itti bareeda yaanni waan asirra deemu kana namni man dhageenye hin jiru. Addunyaan martuu namni laalee deema. Inna ni beekan jechuun waan deemaa torbaan kana guutuu isaa ni beekan. Akka ati jettu sanillee tiraay goonee jirra. Akka itti lollu immoo namni nutti himne akkasitti deemuu hin dandeenyu. Akka itti nu himtutti nuuf loluun nuuf hin ta'u yookiin ammoo sagalee ta'uun nuuf hin ta'u akka jettutti kadhannee illee nama hedduu kadhanne jechuudha kaate baaba Manuuraddiin irraa yoo kaafne Dr. Mariyaamiin kadhatanii giddii deebisanii achi gabbuunee Maastariin Davis
eegime ka gadaa kuma kudha wayii jaarsummaa fuudhee achi gabbaanetti bilbilee nama moosaree nuun jedhuu dide ka isaa nama jaajjiraa achi bilbilee nama moosaree nuun jedhuu dide deebisuu dide igalee namoota biraallee ni beeynaa jechuudha achi bilbilee jechuudha walii gallu jechuudha keessatti hedduu takka jechuudha warri lollatti akka ofirraatti nama dhoorgitee sagalee taatu birriin kun waan birrii torbaaniiti miti waggaa tokkoo haqa namaa fudhatee kataa usantu dogoggoraa malee warra birriin irraa fudhatamte nu ka sagalee taanu dogoggoraa miti jedhee fudhadhaan warra waggaa tokko haqa namaa qabatee namatti taphataa nama biloog godhaa nama arrabsaa maal fidda jedhaa uftuulaa obboleeyyan ufitti uftuulaa ture santu rakkoo qaba malee iluu ka sagalee ta'u ka nama fide kanaa miti akka tasaa yoo addaan badanii bilbilaaf addaan badan akkas ammallee kun osuma bira teennee yoo dhageettan warra birrii irraa fuutan itti bilbila obboleettii tiyya soorii hin qabuu ture ji'a kanatti isinii kennaa jedhaa waliin haasa'amee ani gabbayee maqaa keessan dhaga'ee haa dubbadhu ijoolleen tun haa dubbattu dubbisaanii bilbila jalaa kaasaatii haasawaa waliin yoo nu gabbaafne kun ijoolleen nu himattuun beeti jechuu waan nu kadhannee kootu fidiita fiiti maal godhatu himadhuu jennee miti hin gaafanna ragaa qabda waggaa meeqa waggaa kan nama himatte Dubaayitti nama keessa himatte sii kadhatanii naa kadhatan war ati kadhatte maal na godhe biloog na godhe na arrabsi warra jedhee himatu kana ani dalagli osoo jiru hatuuf deemu meeqa qabne ummata ammuma lolli jiru kana kootu birriitee fudhattaa sitti ulfeessaa jedhee haasa'u kana kabajaa itti goone warri Dubaay keessa jiruu yoo qaran dubbatiin amma maal dubbattan keessa jirtan ummanni keessa garin bira rakkatu ka of saqqalu akkana booyu nama 600 saamame isin amma yaada kennatan duraan eessa jirtanii yees nabbaraachuu maan dubbanne maa calliftanii obboleeyyan teessan ijoollee Oromooti ijoollee Muslimaati ijoollee Sikkoo Mandooti foon keessan shamarran haadha teessan jaartii teessan akka isiin asitti akkana booyaa turte gandara deemtee himataa turte calliftanii tokkummaa dubbatu dhimmi Sikkoo Mandoo singa'u hin dubbatin jettanii ariitanii mubaarak dubbatu ka'iyyu afaan qabdanii haati faatee dubbataa turte isiyyuu jalaa dubbachuu diddanii jechuun natu nyaatee baga nyaanne jettanii qoma dhawwattanii irra ammoo namni muka isinin dhaqee gayyaa'ee jechuu isinin gayyaafne muka isinin naysiifnaani gabbaatanii dubbattan Dubaay keessa nama gaarii jira gaarii jira Dubaay wanni jennuuf maqaa nuu baasaayyeen jennu nuti maal jennee si yaamnu hattuun kun lookeeshina qaba biyya jiru qabaa miti eessa jennee himna Itoophiyaa jennee himna bakki isin jirtu Ameerikaa jennee himna yookaan ammoo Suudii jennee himna walitti qabnee wayita himnu Dubaay Oromoo miti nama miiliyoona meeqaatti jira abbaan biyyaatu hin jira isin baqataadha bar walitti qabnee Dubaay jenna maqaa biyyaa dhoofna hattuu Dubaay keessa jirtuu jenna kana jechuun Oromoo yookiin miiliyoona geetti 400 geetti kun guutuun hattuu jechuu kennaame waan kanaan nu qabuu hin dandeettanii ka keessan gaafadhaa jette nama qabnee teennu jira warra ammoo dhaayamuu qabu ol bahee kana ka finnee nu dhooynu kun warra ijoollee gaafan namni kun akkamii namni kun nama gaarii moo maal si godhe na arrabsee na dhaadate inumaa si qabsiisa ka jedhee ka inni tabbatee jedhe nu toonne miskiina tokko keessaan akkamii namni kun jennee gaafannee oo miskiina namni kun hin jedhan ta'inee gaafanna nu barsiinu ol baasuun barbaadu shamarran bara keessa ciisanii obboleessa guruppii keessa oluun baafne baram amma isinirra oofne gammaa isin keessa iyyuu kenne warra Dubaay hattoota Dubaay isinirra oofaa jirra gaafa isin keessa kenne ni argitanii jechuu barbaade kanuma dubbiin kiyya yoo Ramadaan siif hin ta'in bakka kanatti kanuma dubbiin jiru nuti ajandaa barbaadu osoo hin taane mee ati yoo si taate maal goota kanuma itti fufa. Daataa waan fayyadamuuf dhiifama ture adda addaan citee michuun tura goseente dubbane na fakkaate carraa isii kenninaati maastariin amma sitti dhaamadha adara naamusaaf kabajaa waliin turre hoo jettee nuti harki keenya dhiiga obboleessumaan akka nama birooti miti harki keenya dhiiga shamarran Oromoo jechuun Baangaalimi Paakistaani miti atiin hiriyyaa kiyyaa jaalallee tiyya wajjin siifataa ittoo argu dhiiga na danfaana okay waa'ee wal qunteen nama tokkoof yeroon kennu nuti dhiini ana akka keessatti dhiina danfaa jira yoo an shawari dhiqachuu deemu galaana keessatti fuuldratti okkaamsanii afuufan jechuudha amma booda dubartii gudeedama biyya kanaa seera jira biyya kanatti niitii ta'e halaala isin sin barbaaddu taananiin waraqaa qabaachuu dhabuun hin murteessu sin barbaanne taananiin dhayitee himannaa muka sitti naqan dubartiin biyya kanatti giddiin gudeedamtee maalii taatee cikichikinisinis kilmaata kadha goon barbaadu kilmaata warra bulkaabaa inni wustee damnu ana ka dhiira birooti miti gubataa wayite ani durratti obsan qabu ani
Dhugaasitti amma booda mana hin jiru keessatti waa'ee hedduun kaasina. Baalageedhaan karaa gubbaa dhaabatanii qubaan akkasitti tokkottee gaafattaa barsi keessa kootu barbaadda. Biniyaas si keessa kootu tuutee hinjiiti goydu jettaan dheeraa si keessa kootu bal'oodha furdoodha jettaan kootu si garsiisa. Hinki jibdota tikkeetti bira dhukootu. Gara laafoo amala bakka mucaa naa cufu dhimma biraan nu jira. Laa isatu kaase isa kaasee kootu yoo an kana sin agarsiisin ana niitii na godhatta. Lammatu waa'ee kaasa namni tokko. Mana godhi ansare an jechaan jedhille na siif hin galle akkan taasise siif galuu dhabuu danda'a an jecha saniif hin jenne. Dirqamaan gudeedan jetteen saalfattuu bada. Warra haara wasin jedhe gara laafu adarsi na hubachuu dhabde malee. Warraan dhufan biroo gaafatan gaa. Saniifuu ati garaan ka bare maqammaan keetu keessaa si baasee bara akkanumaan aartaa gara laafu. Maqammaan keetu. Biyya kanatti waan raawwatamu tokko tokko anila dhagayi ani warra imaaraatii barra gaxu wallaalle waan isaan na godhan biyya kana keessatti jechuun dhugaa rabbiisitti waan isaan takka lamaa miti gin wandi lijneen gaafa xaalloo waxaalloo jedhe dhiise malee anuma waan argee baay'eetu jira garuu namni kun baqa maftuu no dheetti dhiisa mirga soo dhalaa biyya kanaa immoo nuti wajji bullaa hin agarra waan isa ammataa kiyya yoo dhiqaate dhalaa kudhanii ol odoo dhiirsa biyyaa qabdu ol isinii baasu tokko takkaan osoo dhiirsa biyyaa qabdu wal fuuna jettee bakka san keessa bahe gara laafu waan basmara deebina san keessa bahe rakkoon maal ofii kaaftee na dhageeffadhu adila walaa maastar walaa bijinni sin dhagawani na dhageeffasitti ma eega kaaftee dhalaa dhiirsa biyyaa qabdu biyya kanatti hin dirqamsiifne wal fuunettee dhalaa meeqa sitti nurratti waa hin taane raawwattee gaaf kaan biyya galtee dhiirsa ofiitti araaramtee waan feete gootoo isin deebitu hintala oromootiin califne jijjiraanna hin beektaati dhimma kana siyaasu takka takkaan yoo xiqqaate dhalaa sadii gidduu kana eeggadhu warra dhiirsa biyyaa qabu warra asitti dhimma hin taane hojjetu waa'ee dhaltuu zinaa irratti kaaftanii sheeticha anshee qarrabsee hin beeku wanni sheekata dheengitti xarrabse silannessu istirilee ta'utu naadhiisa waa'ee kana naadhiisa hinaaseen akkanumaan ani waan mee gabaadhee taa'aa jira ani bari hawaasa kana yeroo lama keessa bahe bakka dhiifama keessa eessi michuu dubbatu eessi ammaa waa'ee kana hin kaasinaa. Dhalaa sadii ol isinii baasa dhalaa sadii gidduu kana keessa warra dhiirsa biyyaa qabu warra asitti dhiirsa hin qabu zinaa deemee dalagu warra birrii namarraa nyaatee biyya galee nikaa holee danna jedhee birrii nyaatu yoo xiqqaate dhalaa sadii ani isinii ol baasa miidiyaa kanatti warra obboleettii ofiitti obboleettii bira galee obboleettii biratti durbummaan irraa baddee zinaa daleeydee azal jirti kun waatiin dhageetti sagalee isii wajjin sitti heerumattee birrii namarraa nyaatu na tole isinii ol baasa. Silezii waa'ee dhalaa biyya kana andi sokkatan agarka maalanno dhakaa wal qabakan ragaa wajji fidammoo abshidee afaanaa tokko seena ragaa wajji isin fida garalaafoo abin asii qabu akka hattuu akka dubartaa baatu kana hattuu maa akkanatti dhimmamtee nuun baasin bakka kana komiitii hattuu sii baasa dhagee sii baasa wallahi sii baasa ilu wallahi sii baasa gin waan jiru jira istiraatiijiyaan sin jedhe guunnaniin maqaa isaa wajjin mana lakkoofseen gal wajjin wallahi si lattafaan asirra ta'a biyya gallaan akka itti duna beekamee dhiiraa inni biyya kanaa nagalchuun guyyaa takka deemee na akkasasu dhiiraa inni gin istiraatiijiyaan sin jedhe guuchisiifnaniin hin baasaan hin sodaatin kanallee. Okay, dubbadhu moo? Dubbadhu ishimichuu. Dheengadallee madda ture iluu jiraatte argachuu dandeessa. Haasaa qara haati faatee haasofte irratti madaa kiyya totte na fakkaata. An si'a takka miti si'a lama nyaattame. Waggaa lama baranaa ijoollee dhiiraa biyyarraa fidama jedhee qarshii 250 nyaattame. Ifin humne ifin ajjeemne obseen feemisi kamittuu himadhee namni abbaa kanaa naan jedhan jiru birreessan rabbitti dabarsa itti dhiise. Kamiila naattu ammoo na gube jechuudha. Haala tiyya na jedhaa dhukkubee wallaahi laazeen namni haadhaan qabne hin jiru haala tiyya na jedhaa dhukkubee aadaa hattuun dubbii akka haati faatee amma jetti san mala ittiin deeman qabanii Amaaratu na ergaa ture waggaa tokko ijoolleen Amaaraa jechuudha guruppii qabna. Amaaratu birrii nu hawalaa ture. Amaara jechuudha diina jennee ofirraa wanni jennu kana jechuudha. Biyaansi birrii Amaarri argachuu qabdu onlaayinii irra dubbata amma gurbaan na nyaate. Warroonni birrii argachuu barbaadan warroonni ijoollee biyyarraa fidachuu barbaadan
karaa nagaatiin osoo birri teessan nyaanni fidaa jennaan nama kennaa ijoollee ganda takkaati ka amaarri fayyadamu kana biyaansi diraama kudhanii yoo biyya erge gararaa fooni beekta birrii agama keessaa fayyadaman diqqaatee birrii 20,000 Itoophiyaa keessaa fayyadaman jechuudha. Haga habashaan nurraa fayyadamu namni keenya nurraa fayyadamu jennee WhatsAppidhaan sagalee qabee fi adaani daarektii naa dawwala maaliifuu sagalee akka qabadhu beeka hattuu mala ittiin deemu beeka waan ta'eef dhufee lookeeshiniidhaan manatti birri narraa fuudhe maazarii na jedhaa dhukkubee birrii san amma naa galchi jedhee itti kennee jechuudha. Birrii san amma akka tasaa jechuudha akka onlaayinii irratti illee himadhee maqaa isaa illee baasuu wanni hin barbaanneef waan jedhee na sodaachisee jira. Na fuudhi jettee jedhee maqaa si balleessaa hin jedhee na sodaachise wanni akkasii illee garuu ofitti amanamummaa qaba shuuriin jiru.